Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, ana obboleessa keessan Daani'el Daksiisaa Daadhiitii. Yeroo kana immoo wantoota dubbii nama ajaa'iban yookiin wantoota namni tokko jireenya isaa keessatti gochuu hin barbaachifne tokko dogoggora guddaa wanta ta'e tokko ni isinitti hima. YouTube koo kana Nimona Tubii kan jedhu subscribe, like, share gochuudhaan wantoota biraan geenye biraan ga'uu ni dandeessu. Gara qophii keenyatti dabarraa jechuudha. Jireenya keenya keessatti wantoota torba wanta nuni gochuu nurraa hin barbaachifne yookiin nama tokkotti wantoota torba himuu hin qabnu akka nani isiniif lafa kaa'etti jechuudha. Isaan keessaa tokko dogoggora yeroo darbe ati hojjettee fi kaayyoo kee gara fuulduraa nama tokkotti illee himuun barbaachisaa miti jechuudha. Maaliif yoo jennee dogoggora kee yeroo darbee sana gaafa namni ilaalee dhagahee jedhu hin sobaasin jedha. Nama biratti amanamummaan kee gadi bu'aa deema. Kan biraa jaalatamummaan nama biratti ati argattullee baay'ee xiqqaachaa deemaa jechuudha. Lammaffaan kaayyoon ati namatti kaayyoo kee gara fuulduraa namatti hin himin kan jedhuuf immoo kaayyoon kee gara fuulduraa namatti yoo himte maal ta'a isa jedhuuf kaayyoo kee namatti gaafa himtu namni baay'een naannoo kee jiran jabaadhu gaariidha itti fufi kaayyoo kee bira geessa jedhee si jajjabeessuu danda'a afaaniin. Garuu dubbichi akkas miti jechuun namni afaaniin si jajjabeessa malee garaasaa keessatti baay'ee jibba hama baay'ee inaafa hamaadhaan guutamee tooyi si wajjiniin haasa'uu danda'a jechuudha namoonni baay'een. Kanaaf kaayyoo kee gara fuulduraa wanta ta'uuf barbaaddu sana nama tokkotti illee himuun sirra hin jiraatu jechuudha. Inni lammaffaan wantootni ati namatti himuu hin qabne keessaa inni lammaffaan wanta itti gadditee fi wanta itti rakkatte tokko wanta itti gadditee baay'ee itti qabamtee keessa dabarte wanta itti gadditee baay'ee itti dafqitee itti dhamaate tooyi bu'aarraa dhabde tokko nama kamittiyyuu himuu hin qabdu jechuudha. Sababni isaa maaliif wanta itti gaddite sana yoo ilaalan naannoo kee namoota baay'eetu jiru. Namoonni akka kee rakkatan baay'eetu jiru. Namoonni akka kee gaddanii namoonni akka kee wanta sanatti baay'ee itti dhiphatanii itti rakkatan baay'eetu jiru. Rakkina kee sana gaafa namootatti himtu namni kun ikkoo sitti qoosuu danda'u. Kun sirrii miti. Kun nama gaarii miti. Nama biratti fudhatama dhabda. Sitti qoosu taphataa jechuudha. Nama biratti wanta kanaan namni siin tapha godhatee fakkeenya godhatee tooyi jecha hin taane haasaa hin taane sirratti haasa'uu danda'a jechuudha namni baay'een. Inni sadaffaan wantoonni ati namatti himuu hin qabne keessaa wantoonni ati namatti himuu hin qabne keessaa inni sadaffaan kun maatii ilaallata. Wanta mana keetti ta'ee fi waa'ee maatii kee waa'ee mana kee nama kamittiyyuu himuu hin qabu. Haadha manaaf abbaa manaadhaan yeroo jiraatan rakkoon mana kee keessatti uumame tokko mana ollaa kee keessa mana nama isa biraa keessatti uumamuu danda'a. Kanaaf wanta kana nama biraatti baastee haasa'uu hin qabdu jechuudha. Icciitii maatii wanti jedhamu jira. Icciitii maatii sana keessatti maatii keetiif amanamaa taate icciitii eeguu wanta mana kee keessatti ta'ee mana kee keessatti wanta raawwatame sana maatii walitti bu'uu danda'a. Karaa jaalalaa namni walitti bu'uu danda'a. Abbaa manaa fi haati manaa walitti bu'uu danda'u. Tarii haati manaa abbaan manaa gaafa alaa dhufu mufachiisuu dandeessi. Tarii immoo abbaan manaa gaafa isheen manaa dhuftu dhugee dhufee wantoota adda addaa kanaan namoota mufachiisuu danda'a. Kanaaf maatii keetiif of eeggannoo gochuun icciitii maatii eeguun barbaachisaadha jechuudha. Kana ollaa keettis nama kamittuu hiriyaa kiyya jettee obboleessa keettiyyuu himuu hin qabdu jechuudha. Wanta mana kee keessatti ta'e taatee mana kee keessaa mana namoota biraa keessattis ta'uu raawwachuun ni danda'a wanti akkasii waan ta'eef jechuudha. Inni arfaffaan dadhabbina keetii fi cimina kee nama kamittuu himuu qabdu. Sababni isaa maaliif yoo naan jettanii namni tokko dadhabaa yoo ta'e cimaa yoo ta'e namni dadhabaa ta'e tokko namni cimaa ta'e tokko cimina isaa fi dadhabbina isaa haala salphaadhaan diinni itti fayyadamee tooyi haaloo ba'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun karoora qabda kaayyoo qabda lafa guddaa ga'uuf kaayyeeffattee jirta akeeka qabda. Lafa ati yaadde sana otoo hin gahin diinni kee dadhabbina keetti fayyadamee cimina kee irraa of eeggatee diinni kee deebisee tooyi si waraanuu si loluu danda'a jechuudha.
Kanaaf dadhabbina kee fi cimina kee nama kamittiyyuu himuu hin qabdu jechuudha. Gara isa shanaffaatti darba. Isa shanaffaa galii keetii fi hanga qarshii keewwattu jechuun hojii hojjettu keessatti galiin koo hanga kana sanarraa qarshii hamma kanaan qusadha. Qarshii hamma kanaan kaawwadha jettee nama kamittiyyuu himuu hin qabdu jechuudha. Sababni isaa maaliif yoo jenne namoonni hedduun naannoo kee jiru. Hiriyoonni kee haa ta'u, obboleessi kee haa ta'u, obboleettiin kee haa ta'u, namoota baay'ee hiriyoota qabaachuu dandeessa. Hiriyoonni kee sun maal godhu qarshii akka kanaa naa kenni siin jedhu qarshii wayii sirraa liqeeffatu. Galii ati qabdurra dhaabatanii isaati keewwattu qusannaati qusattu sanarra dhaabatanii qarshii naa liqeessisiin jechuu danda'u. Qarshii sana gaafa liqeessitu ebelukkoo baay'ee qabeenyaa qaba ittiin fayyadamu galii akka kanaa qaba waan ta'eef birrii kanaa oliyyuu qaba tanamaatti godha jedha. Kanaaf qarshii sirkaa fuudhellee sii deebisuu dhiisuun ni mala jechuudha namoonni kun. Kanaaf wantoota akkasiirraa of eeggachuu galii keetii fi hanga qarshii keewwattu sana namatti hin himinii jechuudha. Inni ja'affaan wantoonni ati namatti himuu hin qabne keessaa inni barbaachisaan wanta itti salphattee fi wanta itti saalfatte wanta baay'ee hojii hojjettee itti salphatteetta baay'ee gatii baasteetta itti dadhabdeetta itti salphatteetta itti dhiphatteetta wantoota kana hunda isaa nama kamittiyyuu himuu hin qabdu jechuudha. Wanta si saalfachiise haa ta'u wantoota kana hunda namatti himuu hin qabdu jechuudha. Inni torbaffaa fi inni dhumaan wanti ati nama kamittiyyuu himuu hin qabne keessaa inni torbaffaan eenyu diina kee eenyummoo fira kee akka ta'e nama kamittiyyuu himuu hin qabdu jechuudha. Hiriyoota baay'ee qabda ta'a. Kan wajjin hojjettu, kan waliin naannoo kee ooltu, holloota kee haa ta'u wantoota baay'ee jiru hiriyoonni kee. Isaan kana eenyu diina kee akka ta'e, eenyu fira kee akka ta'e yoo itti himte siin deebisanii too'ii si kuffisuu danda'u. Karaatti si hambisuu danda'u. Kaayyoo kee bira akka ati hin geenye si cabsanii si hambisuu danda'u. Sababni isaa maaliif ebelu fira kooti, ebelu diina kooti gaafatettu ebelu fira kee qofayyuu himnaan diina kee namni adda baafatee beekuun isaaf salphaadha. Kanaaf ebelu diina kooti, ebelu fira kooti jettee too'ii nama kamittiyyuu hin himin. Sababni isaa maaliif firri kee yoo jiraate diinni kee immoo fira kee irraa goree akkuma sila isiniif kaasee dadhabbinaaf cimina keessatti fira kee irraa goree namni sun diina kee ta'ee siin si miidhuu si cabsuu karaatti si hambisuu ni danda'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya amma kanan isiniif qopheesse isiniif dhiyeesse qabxiilee torban ammaa kana nama kamittiyyuu himuu kan hin barbaachifne hiriyaas haa ta'u haadhaaf abbaa haa ta'u nama kamittiyyuu himuu akka kan hin barbaachifne kan qabxii torba isiniif kaasee. Egaan qophii keenya hordofaa akka jirtan abdiin qaba. Liinkii asii gaditti jiru kana like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Qophii keenya irratti yaada yoo qabaattan maal irratti akka isinii qabannee dhufnu yoo barbaaddan akka komentii jalatti nu barreessitan kabajaan isin gaafanna. Galatooma horaa bulaa deebana.